Waggaa 20 booda jaartii isaa gadhiisuudhaaf murteesse. Kun kutaa lammaffaati. Salaamu alaikum harka fuune kabajamtoota daawwattoota. Jaanal Ahmadu. Tole, akkuma baratame haga jiini dhumatutti jaartii isaa baatee gara kutaa fiduudha hojiin isaa. Almuhim guyyaa har'aa hojii isaatii hin galee nyaanni hin dhihaatee ijoolleen marfamanii nyaata nyaachuu jalqaban. Laakiin guyyaa har'aa ijoolleen abbaa isaanii kanaanillee haasa'uu jalqaban. Haasa'uu jalqaban. Hin kolfan. Hatta nyaatanii erga xumuran booda achirraa osoo hin ka'in walakkaa ol ta'an osoo abbaa waliin haasa'an. Abbaan ammoo haasawaa kana keessa nashaaxaa guddaa akka qabu agarsiisa. Almuhim jaartiin nyaata walitti qabu waan hafe walitti qabu jalqabde isaanii san booda kushiinaa fiddee dhiixee wayita deebitu ammallee ijoolleen haasa'atuma jiran. San booda dhuftee dhaabatte. Yeroo kana jaarsi isii ol ka'ee isii ol fuudhuudhaaf taanaan ijoolleen hundinuu wallaalanii gara kutaa ofii deeman. San booda waan uumamu laakiin inni jaartii ofii fuudhuu isaa arginaan hundinuu gara kifilii ofii deeme. Almuhim kifilii ol seensiseenii san booda taa'e. Keessi halkarra kaa'e booda kursirra taa'ee waa dubbisuu jalqabe. Bilbilli wahiin iyye. San booda bilbila kana fuudhee haloo jedhe. Guyyaa lama qofatu hafee doktorri deemuudhaaf doktorri asiin dura siin jenne sun dhufee jira. Guyyaa lama qofatu hafee guyyaa lamaan kana keessatti daftee galmaa'uu qabdaa jedha. Bilbile. Galmeen kamaaliitii jedhenne. Ati eenyu jedhanii gaafate ani ebalu jaarsa ebaluuti jedhe. Tole jaartiin ta'e sitti hin himne ta'uu malaa yookaan hin dagatte ta'uu malaa. Jaartiin ta'e dhukkuba wahii qabdi, dhukkuba isiin qabdu waan akkanaati. Qaama isii keessaan waan bahetu jira. Wanni kun ammoo opereeshinaan irraa qalamuu qaba. Isitti himnee jirra dhukkubni akka cimaa ta'e laakiin isiin qoricha garaagaraatiin wayita inni itti dhagahamu qoricha san nyaattee akka qabbanaa'u qofa gooti malee deddeebiteellee nu hin gaafanne. Maa'innu dhukkubni kun adada guddataa deemuun simiidhaa deema jennee itti himne. Laakiin doktorri amma guyyaa lama qofatu hafee guyyaa lamaan kana keessatti deemutu mala. Doktorri kun ammoo doktora cimaa waan ta'eef akka beellama qabattuuf sinii bilbille jedhe. Ila jedheen. Beellama jettu kana ammuma qabe. Ani jaarsa isiiti ebalu waan barbaachisu hunda anatu guuta anatu itti gaafatama beellama qabiif jedheen. Imimmaan fuula isaa irra yaa'a. Rifatee jira. Rifannoota ajaa'ibaa. Kana jaarsi bilbila erga cufe booda mataa isaa lafatti gadi qabee imimmaan ofirraa xaragaa booyuu jalqabe. San booda ka'ee gara jaartii isaa deemuudhaaf ka'e. Osoo inni achi hin ga'in akkuma imimmaan isaa achi ga'e. Sagaleen isaa booyichi isaa achi ga'e. Jaartiin rifattee ol kaatee maal taate jettee daftee ofitti qabde. Maana sobdaa maana dho'isitaa akka dhukkubsattee jirtu maana dho'isitaa maal si godhee jedheen. Beeytaa jetteen ani hakima deemee fayyuullee hin danda'a. Yimkiin amaliyaan kun yookaan opereeshinni kun bu'aa argatu yaani opereeshina kana dabruu danda'a. Yimkiin dabruullee hin danda'u. Yaani du'uutu mala naan jedhanii. Kanaafuu ji'a takkittii tanatu naafee ji'a takkittii tana si waliin jiraadhee jiruu bareeda akkuma jalqaba si waliin jiraadhee du'ullee humaa miti. Yoo fayye hoo taatu ati deemaa jirtaa. Yaani siin ala jiruu natti hin fakkaatu. Kanaaf kana filadhee jetteen. Ammallee yoo sitti himee hin cinqamtaa waan beekuuf si cinquu hin barbaanne ijoolleelleen akka cinqaman hin barbaadu jetteen. Yeroo kana ijoolleen sagalee boo'icha abbaa dhagahanii fiigaa dhufan. Walitti qabaman maali? San booda abbaan akkana jedheen haati teessan tun hin kijibdi. Haati teessan tun dhukkuba akkanaa qabdi. Sinitti hin himne nattillee hin himne jal'isteetumaan ofii yaani dhukkuba kanaan of marsitee jiruu fi jiraataa jirti. Tayyib ani haadha teessan baay'ee itti dhiyaachuu dhiisee jira yeroo dheeraaf. Isin wajjin ooltan waliin nyaattan waliin dhugan akkamitti beekuu dhabdan jedhee ijoolleetti illee ka'uu jalqabe. San booda har'aan booda jedhe haati teessan waan mana kana keessa dalagamu waan tokko hin daliin. Kana hunda mana keessa nyaata taate dhugaatii taate
mana sirreessu isintu itti gaafatama jedheen. Tole jedhanii. Amma immoo kutaa gadhiisaatii baha jedheen ijoolleen hin bahanii. San booda Rabbii yeroo dheeraa waliin nu jiraachise kana. Rabbii umrii dheeraa waliin jiraannee rifeensi kee addaate kanatti kakadhe. Yoomiyyuu si dhiisee sirraa hin fagaadhu. Wanni ati hin beekne ani osoo si dhiisee katee mullee taate intala wahii jedhee itti hime. Intala wahiitu jira, kan fuudhuu barbaadutu jira jedhee itti hime. San booda hin beeka jetteen. Rifatee fuula keessa laalee hin beeka. Osoo beektuu calliftee jennaan ani gammachuu kee barbaada malee miidhama kee hin barbaadu jetteen. Hayi gammachuu tiyya qilee haa buutu gammachuun tiyya taa'e jedheeni qoricha isin achirratti dardarte hundaa feestaalatti naqee ilma isaa tokko waamee itti kennee gati jedhee. Guyyaan operaashinaa ga'e. Guyyaa kana immoo ijoollee fi abbaa jaartii haadha isaanii qabatanii gara hospitaalaa deeman. Jaartiin ammoo gara mana kifilii operaashiniitti godhan seensifamtee jirti. Hundi isaaniitu dhaabachuu taa'uu wallaalanii jiran. Hiddi isaanii dhaabatee jira haguma doktorri bahu eegan. Sa'a tokkoo fi walakkaa sa'a tokkoof daqiiqaa 40 booda doktorritti gadi ba'e. Alhamdulillah operaashiniin haala gaariidhaan adeemsifamee jira. Sa'a tokko sa'a lama booda jaartiin ta'e hin dammeetti yoo Rabbi jedhe. Hagasiif ammoo obsa godhaa jedheen. Yeroo kana hundinuu gammadanii walammatanii Rabbiin galatoonfachuu jalqaban. San booda sa'a muraasa booda jaartiinis dammeete. Hundi isaaniitu ol seenan. Laakiin isin dubbachuu hin dandeettu ijaan hunda isaanii walitti qabamuu isaanii kana agartee baay'ee itti tole. Imimmaan fuula isii irra yaa'e. San booda jaarsi akkana jedhe. Ji'a tokkoo miti. Ji'a tokkoo ati gaafattee guyyaa takkitti hafe. Laakiin jedheen yoo duuti addaan nu baafte malee anaa fi sii fi ilmaan tiyya yoomiyyuu isin dhiisee isin biraa hin deemu jedheen. Seenaanis xumuramtee jirti. Rabbiin jaartii gaarii namaaf kennee ilmaan haala gaariidhaan guddiftee mana qulqulleessitee nyaata bareeda nuuf dhiyeessitee kun hundi sihiriidhaan waan argamu miti, falfalaan waan argamu miti, waan ufii isaatiin uumamu wahiitii miti. Kanaafuu mana keenna bareedaa, jaartii teenna bareedduu, ilmaan keenna dhiisnee sababa dubartii biraatiin mana keenna akka hin diine isiniin jechuu barbaada. Mana ijaaruun baay'ee ulfaata. Mana tokko ijaartee sadarkaa haganaan gahu erga geette booda salphamatti diiguun ammoo salphaa fakkaata. Diidee dhiistee deemuu baay'ee salphaadha. Laakiin deemsa kee kana booda deebi'uutu si ulfaata. Deebi'uun baay'ee sitti ulfaata. Gaabbii ajaa'ibaa keessa galta. Namni bultii qabdan bultii keessan hin diigina. Sababa hin taaneef hatta feetan akkuma feetanitti illee wal dhabdan haga dandeettan furmaata gochuudhaaf yaala malee adda bahiinsi furmaata akka hin taane isiniin jechuu barbaadu. Inni tokko jaalalaan ijaarama. Manni tokko jaalalaan ijaarama. Jaalaluma saniin diigama. Jaartiin tun jaarsa ofii waan jaalattuuf jecha obsiteef. Kanaafuu jaalalli haa ijaaru malee. Jaalalli jiruu tana keessatti waan baay'ee guddaadha. Kana ka beeku namoota waggoota dheeraa waliin jiraatanidha. Inshallah Rabbiin nama maatii isaa wajjin yeroo dheeraa jiraatee addunyaa fi akhiratti illee waliin jiraatu Rabbiin haa taasisu. Viidiyoo biraatiin haga walitti deemnutti nagaan naaf tura. Osoo hin jedhin turatti yoo haaraa taate subscribe godhi. Yoo warra maatii irraa taate ammoo maatii keenya irraa taate ammoo like share gochuun dagatiin. Viidiyoo biraatiin haga walitti deemnutti nagaan naaf tura.